xiqqoo ishee naaf kenni jedhee na iyyisiisaa bulee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa tokkoo kaasee haga 8tti seeraan baradheera. Sanaan booddee garuu jaalalli na qabee fedhii maatii kiyyaa otoo hin taane fedhii jaalallee koo akka raawwadhuuf na dirqisiisee gara biyya hambaatti imala koon taasisee. Haatii fi abbaan koo waliin kan godhatan ana waliin ijoollee 11 dhiira 4 fi dubartii 7 horatanii qabu. Kana qofa otoo hin taane ilmaan adaadolii fi eessumoolii nu biratti guddatan 4 qonna qotuudhaan waggaadhaan gatiin kanfalamee fi nu bira kan jiraatan gabaree yookiin immoo hojjetaa 2 waliigalaan mana tokko keessa haadhaaf abbaa koo dabalatee nama 19 taanee man tokko keessa galla. Abbaan koo lafa guddaa dhaala maatii isaarraa fudhate qaba. Tulluun tokko guutuuma isaatti kan keenyadha yoon jedhe soba natti hin ta'u. Nurra darbee magaalli aanaa keenyaa kiiloomeetira muraasa nurraa fagaattee kan jirtu qoraaniifis ta'e dallaa haxirachuudhaaf muka abbaan koo eege, muka abbaan koo kuteetti, muka abbaan koo biqilcheetti fayyadamu. Jireenyi keenyi jireenya baadiyyaa ta'us haa ta'uutii garuu barnootaan kutaa 6 yeroon baradhurraatii kaasee gara magaalaatti galeen mana magaalatti abbaan keenyi ijaare keessatti obboloota koo waliin barnoota barachuun eegale. Waliigalaan ijoollee 15 mana keenya keessatti guddatanii keessaa 4 qofatu yeroo ammaa kana digirii yookiin immoo dippiloomaa malee hafee gariin gaa'ilatti kan koo immoo dhumarratti yoonaasa'e bareedaadha. Abbaan koo dhiirris ta'e dubartiin mana keenya keessa jiraattu akka barattu barbaada. Abbaan keenyi jaarsa biyyaadha, abbaa qabeenyaadha. Guddaaf xiqqaa biratti ulfina nama qabu, araaraaf gaaddisaaf jaarsummaaf nama barbaadamu. Sababa inni kabajamuuf akka magaala keenyaatti anas ta'e obboloonni koo hundi keenyi sirriitti kabajamna. Mana barnootaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa aanaa keenyatti argamuufillee walitti qabaa gamtaa maatii barattootaa ta'uudhaan waggaa hedduu tajaajileera. Bara mootummaa Dargii keessa aanaa keenya bakka bu'uudhaan dorgommii garaagaraatiin warqee, meedaaliyaa, geepha garaagaraallee abbaan koo qotee bulaa argamsiisuu danda'edha. Maarree anaa fi obboloota koos maatiin keenyi haatii fi abbaan koo seeraan qajeelchanii aadaa, safuu, waan godhamu, waan hin godhamne hundumaa nu barsiisaniiti hawaasatti nu dabalanii. Maqaadhaafuu dubbiin bakka ta'e yoo jiraate obboloonni koo anis kan shakkamnu yoo ta'e durseema hawaasni naannoo keenyaa abukaatoo nuuf ta'uun lakki intalli obbo Abaloo kanan gootu, lakki gurbaan obbo Abaloo kanan godhu, amala isaaf amala isheef quba shaniinan mallatteessa jechuun ragaa nuuf ba'u. Maqaan maatii keenyaa kunis akka hin banneef nuyi obboloonni dubaraas haa ta'u obboloonni dhiiraa sirriitti wal eegnaa. Inni dhiiraa ijoollee dubartii waliin deemeera yoo ta'e kunoo durba waliin deemuu jalqabe jedhamee abbaa kootti himama. Isheen dubartii dhiira waliin deemuu jalqabdeetti yoo ta'e kunoo Abaluun dhiira ilma obbo Abaluu waliin deemuu jalqabdeetti jedhameeti abbaa kootti himama. Alangaan abbaa koo kan fardaa qofaadha, kan namaa qofaadha. Fardi balleesseeti otoo hin taane deemuu dadhabeeti rukutamaa. Dhalli namaa garuu quufee kan gorsame fudhachuu waan dideef adabamaa jedhe abbaan koo waan nutti dubbatuuf sa'aatii balleessinetti bakka jiru dhufee halangaa kan farda isaa caalaa nama dhukkubsuun nutumaa quncisee afuura nukutee dugda nu luqqiseeti gadi nu gadhiisaa. Ijoollummaa keenyatti qofa otoo hin taane obboloonni koo yuunivarsiitii seenanillee yeroo deebi'an balleessanii jennaan halangaan sun isaaniif hin hanqattu. Abbaan koo haga har'aatti halangaa sana fayyadamaa. Mana keenya keessaa halangaan sun kan hin tuqne isaa fi haadha koo qofadha. Haadha kootiin immoo baay'ee jaallata. Milkiin eebbi fayyummaan koo isheetiin jedhee dhiira harka
harkasaa dubartii irratti kaasu ni gorsa. Itti dheekkamoo otoo hin taane abbaan koo ni lola reebuuf humnaan qabataam. Haadha manaa ofii ni gorfatu malee yoo balleessite herreebanii jedhee kaleessuma ganamuma nama amanu nama beeku ture. Guddummaa nama kanaa ol isinitti naasa'u. Hanga har'aatti abbaan koo siidaa aanaa keenyaa lubbuudhaan jirudha. Hangam dullumnitti jabaattus jabaa masaatu jira. Rabbi umrii isaa umrii arraageessaa nuufaa godhu. Maarree kutaa jahatti akkuma magaala galeen dargaggeessa mana keenya fuulduraatii mana suuqii xiqqoo qaburraatii jaalalli na qabee magaala dhufeen magaala taa'een barachuu jalqabeen baatii tokko booddee suuqii isaa sa'aatii dheeraadhaaf dhaabbachuun eegalee. Obboloonni koo battaluma narratti beekanii abbaa kootti himanii abbaan kiyyas gatii kiyya naaf kennee anaan garuu kan na qabe jaalala waan na tureef akka obboloota koo warra kaanii balleesseera jedheen amanee fudhadheen duubatti deebi'uu hin dandeenye. Tooftaa garagaraa uumeen dhokadheen icciitiidhaan isa argaam. Jaalala akkamiitu isarraa na qabee isa waliin baay'ee wal jaallanne. Mana barnootaan deema jedheen manaa baheen mana isaa seeneen sa'aatii barnootaa guutuu mana isaa tureen sa'aatiin barnootaatii yeroo deebi'amu gara mana kootti hin galaamu. Kanaan kutaa 6, kutaa 7, kutaa 8 yeroon baradhu keessatti walii galaan gurbaa kana dhiisi jedhameen si'a 20 ol halangaa abbaa kootiin reebameen tumameera. Godaannisnis quncisnis dhiignis hunduma dabarseera. Ani garuu halangaa abbaa koo warreen dhiiraa kan hin dandamanne nan dandamadhe. Yoon dhiigus yoo godaannisni narti bahus homaa anatti hin fakkaatu. Obboloota koo keessaa kan rukuttaan ittiin dhagahamne abbaa koof hin ta'e. Yeroo hamma kanaa jaalallee koo waliin turrus haa ta'uutii garuu waa'ee kabajaa waa'ee safuu maatiin koo cimsanii ganamaan waan natti himaniif wal bira taa'anii haasa'uurraan ala wal hammachuullee jaalallee koo gonkumaa toleen jedhu. Karaa tokkoon itti tola karaa biraan immoo otoo na jaallatta ta'ee harka koollee na hin dhorkitu anaan jedha ture. Ani garuu har'a harka keef yoon eeyyame bor dhuftee na dhungattaa iftaan immoo miila kiyya bantee salphinatti na galchitaa. Kana gonkumaayyuun godhu jedheen isatti hime. Kanaan kutaa 8 akkuman xumureen ministirii fudhadheen jaalalleen kiyya gaa'elatti seennaa. Gaa'ela godhannee hanga barnoota waggaa 5 waggaa 8 kanaan booddee barattu biyya hambaa deemiitii qabeenya nuuf horii sanaan ilmaan keenya guddifannaa jedhee na gaafate. Barnoonni akka faayidaa hin qabne immoo barattoota eebbifamanii hojii dhabanii mandara keessa oolan fakkeenya fudhachuun na amansiise. Anis biyya hambaatti na ergita taanaan eeyyeen sitti neeruman jedheeni. Innis tole jedhee walii gallee jaarsa gara maatii kootii yeroo ergu abbaan koo akkam na salphistaa. Intalli koo barnoota otoo hin xumuriin sanuu waggaa 3 guutuu maqaa keedhaan maqaan ishee otoo baduu akkam na tuffatteetu jaarsa natti ergitaa jedhee jaarsa ofirraa ari'ee dargaggeessa sanas manatti deemuun har'aa kaastee intala koo ija ishee ol jettee ilaaltee jennaan abaluun nan godhiin jedhee maqaa isaa waame. Jaalala waan na ta'eef akka abbaan koo gaa'elaaf tole hin jenne wantan beekeef gara biyya hambaatti jaalallee kootiin na ergin jedheeni. Jaarsi didamee torbee lamatti ganna anaa fi jaalalleen koo wal fudhannee dhokannee gara magaalaa Finfinneetti imallee. Piroosesii jalqabnee baatii 5 guutuu mana firasaa Finfinne taa'een dhumarratti gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Yeroo kanatti ture yeroo garaagaraatti gara magaalaa Finfinnee dhufuun akka nan isa waliin ciisuuf baay'ee na kadhachaa kan ture. Haa ta'uutii garuu ani maatiin koo har'a nu didanis booddee nama ta'een yeroon isaanitti argisiisu tole waan nuuf jedhaniif ani gaa'ela seera qabeessaan alatti kabaja koo eenyutti hin kennu ofumaa dhamaata jedheen ofirraa isa deebisa ture. Hanga baatii 5 guyyaa dhumaatti jechuudha. Guyyaan viizaan kiyya dhufee balali'insi kiyya akka borii ta'u halkan isaa guutuu maaloo xiqqoo masheenaaf kenni jedhee na kadhachaa bulee. Haa ta'uutii garuu nan dideeni. Booddee irratti waanumti fedhe dhalata malee har'a na harkaan baatu jedhee na iyyisiisaa bulee. Haa ta'uutii garuu na rukuta na darbata na dhiita na kabala malee bakka sana garuu gahuu hin dandeenye. Ciniinnadheen of qabadhe.
jedhee sa'aatiin balali'insa kiyya gahee na waliin ciiste malee bakka kanaatii hin ka'u yoo barbaadde deemi jedhee yerootti na dhiise qabaam haa ta'uutii garuu si waliin hin ciisu yeroo jalqabaaf garuu wal dhunganna jedheen waggaa amma kana waliin turre otuu natti ulfaatu hidhii kiyyaan isa dhungadheen kanaan buufata xiyyaaraa na geessee imala koo gara biyya hambaa taasiseen hariiroon anaaf isa gidduu jiru garuu sababa guyyaa kanaatti baay'ee laafee maal waan taateef anaan kabaja kee na dhorkitaa ani sitti bari gatii guddaa kanfaleera ati sanatti gatii guddaa kanfalteettaa moo jaalala keenyaan alatti waan yaaddu wanta gara biraa qabdanaan jedheen anis homaa waan tokkoyyuu hin qabu jedheen boo'een isaaf kennuu dhiisuun koo guyyaa sana kabaja kiyya isa dhowwachuun koo hanga kanaa akka walirraa nu fageessu hin beekun ture jechuun dabaree kiyya dhiifama gaafadheen waggaa 2 booddee dhufeen kabaja kiyya fedhii kiyyaan siifan kenna jedheen waadaa galeefiin ofitti naraarfadheen kadhaa torbanoota hedduu booddee jechuudha. Sanaan booddee mana maadaamii keessa hojjechuun jalqabeen yeroon maadaamii kiyya bira deemu maadaamiin koo daa'ima ishee arfaffaa deessee hojjettuun ishee dhiistee deemteetti qofaa mana ishee keessa taa'uun waan isheetti ulfaateef haadha ishee bira galteetti gara biyya hambaa dhufeen mana maadaamii koo otoo hin taane maadaamii koo waliin mana haadha ishee hojii hedduu dhuma hin qabne boqonnaa malee hojjechaan ture biyyi arabaa hojii boqonnaa hin qabneen na simatee hojjechuun jalqabee maarreegaa kanaan naannoo baatii 5 achuma mana haadha maadaamii koo otoo hin jiru na dhukkubee jennaan bakki anaan dhukkubsachiisuuf malu mana haadha maadaamii koo keessa waan hin turreef gara mana maadaamii kootti abbaan maadaamii koo na fidanii dhufanii yeroo sanatti dhukkubni na qabe dhukkuba maashaalaa feessu mana fincaanii dhaquufillee nama foqoqsiisu dhukkuba hamaa dhaladheen umrii koo keessattillee argeen kan hin beekne ture harki koo qubni koo miilli koo dugdi koo dhaabbachuu dadhabanii sanarratti waanuma mana keessa jiru hojjedhuutii nyaadhu jettee maadaamiin koo natti himtee turte haa ta'uutii garuu nyaachuufis dhuguufis qoricha fudhachuufis foqoquun mana bal'aa sana keessa baay'ee na rakkisee naannoo guyyaa 4 jireenya toon taane du'an jiraadhee guyyaa 4 booddee bakka inniitii dhufee hin beeku abbaan manaan maadaamii mana laaluu dhufee innis erga haati manaansaa mana haadha ishee deemtee bakkuma hojii tura malee as dhufee hin beeku suuraadhaan malee ijaan iyyuu isa argeen beeku gaafa mana banee seenu anatu keessa jira akka nani mana keessa jiru itti maniiru anatti garuu nimnee maarree ol galee qaama isaa dhiqatee uffata jijjiirratee nyaata akkanaa naaf hojjedhu na beela'eeraa jedhee na gaafata anis foqoqeen suuta jedheen gara gorduubaa deemeen nyaata hojjechuufi jalqabeen haa ta'uutii garuu sa'aatii inni barbaadetti dafeen hojjedheen dhiyeessuu hin dandeenye gara gorduubaa dhufee maaliif dafteen hojjennee yeroo naan jedhu na dhukkubaa jedheen isatti himee yeroo kana inni dhiisi bakka anaan jedhee darbee bilbilaan nyaata ajajatee daqiiqaa muraasa booddee nyaanni manatti dhufee fi nyaatee ol darbee gaafa inni ciisu nyaata saafin hojjedhee walakkaa isaa fuudheen nyaadheen anis ol darbeen ciisee hirribnis sirriitti iyyuu nan qabanne daqiiqaawwan muraasa booda kutaan keessa ciisu banee seenee uffata asii gadi godhateeru furtuu isaa hiikee ofirraa baasee qullaasaa paantiidhaan gara kootti dhufee narra ciisee iyyuufillee humna hin qabun ture haa ta'uutii garuu ol fuudheen iyyee akka biyya manni walitti aanee hin jiru manni keessa jirus sagaleen dabarsu eenyullee nan dhageenye kutaa sanatti deebisee uffata kiyya narratti kukutee bakka harkii fi miilli koo akka garaa koo naaf hin ajajamnetti kabajan abbaa manaa koo dhowwadhe gudeedameen abbaa manaa maadaamii narraa fudhatee qucummadhee ofirra taa'een guyyaa 2 boo'ee kanaan booda maal akka jedhe hin beeku maadaamiin konkolaataadhaan dhuftee mana sanaatii na baastee gara mana dallaalaa na geessitee jechoota hedduu nan dhagaha waan isheen dallaalaa fuulduratti dubbatte garuu naaf hin galle ture dallaalaadhaan yeroo isheen deemtu yeroon gaafadhu na dhukkuba jettee hojii dhiistee dhuftee torbee 2 guutuu otoo isheen viidiyoodhaan dannastu kaameraatiin hin qabadhee hin barbaaduunii nama biraanaaf kennaa jettee anaan jedhanii anis waanan ta'e waan hin beekuuf diraamaa kana kan kalaqe abbaa manaa ishee akka ta'e naaf galee tole jedheen mana sulxaanuu eeggachuun jalqabee mana dallaalaa guyyaa 2 buleen manni naaf argamee ammas deemee hojjechuun jalqabee
mana haaraa jalqabeen baatiiwwan muraasa booddees mucayyoo biyya keenyaa mucaama naannoo koo kan taate tokko waliin bakki hojii keenyaa walitti dhiyoodhaatii wal gaafannee wal barree ganama galgala guyyaa sa'aatii boqonnaa keenyaa kamittiyyuu walitti haasa'uu jalqabnee riyaa koo dhugaa riyaa dhiigaan godhee maallaqan argadhus kallacha abbaa manaa kootti ergaa waggaa 2 xumuree turtii waggaa 2 booddee waa'ee icciitii koo kanaa wantan ta'e abbaa manaa kootiin immoo waan jedheen biyyaatii bahe maal godheen akkan isa amansiisuu danda'u akka hiriyaa kootti namatti nimiin jedheen hiriyaa koo kanatti madhee hiriyaan koos naaf gadditee jaalallee koo waliin illee walishee barsiiseen ture isheenis jaalallee isheellee na barsiistee turte har'a kana goota sana goota otoo kana gootee wayya otoo wal jennu yeroo waggaa 2 fixu gara biyyaatti galeen jaalallee koo waliin jiraachuu jalqabee Finfinneetti na fudhate guyyaa mana fudhatee waliin ciisne haa ta'uutii garuu akkan kabajan qabu fakkeessuudhaaf yaalii garaagaraa godhus haa ta'uutii garuu naaf hin milkoofne innis kanumaaf jettee waggaa amma kana dhadhamaasaa turte miti jedhee akka nama haaloo baheetti guyyaa sana na waliin ciisee baay'ee na miidhee jechuudha. Sanaan booddee gara biyyaatti gallee araaraaf jaarsa gara maatii kootti ergee abbaan koos erga diddee jedhee araaramee baatii 6 erga waliin turree booda maallaqnis waan natti mi'aayeef akkan deemu abbaa manaa koo waliin walii gallee yeroo kanatti riyaan koo biyya hambaa jirtu suni anis yeroo xumuradheera waan na ta'eef baatii 2 qofaa na eegii maadaamiin kiyya nama gaariidha as na bira galtaa jettee natti himtee hanga isheen jette eegeen yeroo isheen deebitu ani immoo gara biyya hambaatiin bobba'ee balali'insi keenyi guyyaama tokkodha abbaan manaan koo anaan gaggeessee ishee waliin immoo gara biyyaatti galee akka tasaa ta'ee abbaan jaalallee ishee miidhamee jaalalleen ishee dhufee buufata xiyyaaraatti ishee fudhachuuf hin danda'amne ture maarreegaa ani gara hojiitti imaluu koon beekaa abbaa manaa koo waliin hanga biyyaatti waliin imalanii achittis namuma wal gaafatu akka waliin ta'an isaanitti himeen ture sanaan booddee ani hojii kootti fufee sa'aatiin boqonnaa argad kamittiyyuu jaalallee koofis riyaa koo kanaafis nan bilbilaa hanga yeroo ta'etti nagaamatu nu gudduu jira yeroo ta'e booddee garuu obboleettiin koo hiriyyaan kee isheen biyya hambaa turte mana abbaa manaa keetii maal hojjetii foddaa suuqii isaarra guyyaa hedduu yeroo isheen dhaabbattu nan argaa haalli kun gaarii natti hin fakkaatu mee halkan fe'e viidiyoodhaan irratti bilbilimee jettee na gaafatte isuma dhiyoo kana jechuudha bilbila bareedaa ta'e abbaa manaa koof ergeen ture bilbilli Itoophiyaa immoo viidiyoodhaan illee kallachani bilbila anis otoo intarneetiin fayyadamiin kallacha viidiyoodhaan gara abbaa manaa kootiin bilbilee yeroo bilbilichi bilbilamuu fi abbaa manaa koof hin galle ture sababiinsaa bifa akkanaan ammayyuu baay'inaan biyya keenya keessatti viidiyoodhaan intarneetii otoo hin fayyadamiin bilbiluun waan baratame miti haa ta'uutii garuu guutummaa biyyattiitti tajaajilli kun ni hojjeta anis gaafan bilbilu abbaan manaan koo gaafa kaasu sagaleen hiriyaa koo isa bira jira ofii immoo qullaa qulqulluu sireerradha anis abbaa si bira jiru baasti malee jedheen hokkeetti qabee bilbila dafee narratti cufee anis hiriyaa koo kanatti bilbileen abbaa manaa koo waliin maal gochaa jirtaa yeroon jedhuuni jireenyumatu akkanadha hanqina keetti fayyadameen waliin jiraachuu eegalee jettee ija jabinaan balleessaatti ton fudhatiin naaf deebiste kun immoo maal jechuudha yeroon jedhuuni ati kabajan qabdu ani immoo kabajan qabaa akkanatti himtettis haa ta'u akkan dhufe argetti jaalallee koorra abbaa manaa kee naaf wayyaa hanga inni sin jaalladha jedhee na gaafatetti jettee naaf deebiste anis akkanani kabajan qabne abbaan manaan koo maalitti beekaa yoo ati himte malee yeroon jedhuuni maal ree beekuun koo akkanitti muuf mitiire otoo ati biyya hambaatii kaatee isa biran dhaqiin dura ragaa guutuu hunduma isaa qabaa anatu isa jajjabeesse malee kabaja akkas sirraa barbaadu dhabee dhuguma abbaan manaan kee waan callisu sitti fakkaata tureeyyi jaarsummaanis atakaroon garaagaraas gaggeeffame diraamaadha mooraalii keessiif eeguuf jedheen akka hiriyyummaatti kanan raawwadhedha malee gaa'elli keessan kan sobaadha ana waliin jaarsis ergameera qabeenya kee immoo yoo nan qaba jettee yaadde karaa seera qabeessaan fudhadhaa jettee hanga naga'utti hangan quufutti abbaa manaa koos ta'e dhala namaa kan jedhame ijaaf argaa gurraaf dhagaa hangan jibbutti nattaasofte maal kun jedheen hiriyoota koo firoottan koo abbaa koo haadha koo obbolaa kootti bilbileen jeeqee tasgabbaa'inaan jedhanii waan takkaa ta'e duubatti deebi'uu hin danda'amu qabeenya kee immoo funyaan shirra dhaabbannee dachaa goonee harkaa fuunaa
kanaaf kan nuti siif hin taane maaliif siif taana naan jedhaniin. Kallacha abbaan koo mana deemuun manni kun kaartaa qabaayii yeroo jedhu mana ani lafa biteen ijaare jechuudha. Abbaan manaan koo lakkii lafa qotee bulaatii kaartaan qabu jedheeniin. Mana kana keessaa maallaqa meeqa itti baasteetta yeroo jedhuuni guutummaa guutuutti kan koodha jedhee abbaan manaan koo abbaa koof deebisee. Battaluma abbaan koo buufata poolisii deemuun abbaa manaa koo qabsiisuun hidhaa sagalchee qabeenya intala koo saameera jechuun waan intalli kootti ergite guutummaatti barbaadaa. Daftarri akkaawuntii isaa naafaa sakatta'amu. Kana dura kan isheen horatteettu gaa'ela duradha. Gaa'ela kan isaan godhatan baatii muraasa dura waan ta'eef gaa'ela ishee booddee wanti horatteetti yoo jiraate isaaf haa kennamu jedhee himachuun seeratti jabeessuun mana dabalatee maallaqan ergaa ture tokko lamaan irraa deebisanii maallaqni akka maallaqaatti manni immoo gurguramee qixxeedhaan konkolaataa nama 16 fedhu aanaa tokkorraa gara aanaa biraa deemuun hojjechuu danda'u naaf bitanii. Eega sanaatii abbaan manaan koo riyaan koo kuni wal fuudhanii gaa'ela dhaabbatanii daa'ima tokkollee waliin godhataniiru. Ani garuu waggaa 2 jedheen deemeen kaayyoo yookiin immoo karoora lamaan isaaniitiin gara biyyaan baatti deebi'een har'allee hojjechaan jira. Mooraalitiin gara biyyaan dhufu deebiseenis jireenya mataa koon tolfadhu tokkollee hin qabu. Meeriyoonni koo yaada na jajjabeessu naaf qooduu dandeessu yoo ta'e komentii jalatti naaf barreessaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde isiniif dubbisee hin kaa'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomaa jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada jajjabinaa kan ishee madaalu komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadhe dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Seenaa barsiisuu fi bashannansiisuu gara biraatiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.